Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ameen. Maayyaadudha. Maayyaadudha. Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ameen. Maayyaadudha. Maayyaadudha. Guutuuf as Naqamteerraa labsiin har'a onneerraa labsuu barbaadu dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun ijoolleen Oromoo teessee ilaafilaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad Naqamtee deemanii waa'ee ABO maal jedhan? Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Eebila 19/2023 gara lixa Oromiyaa deemuun magaalaa Naqamteetti haasaa wajjin mari'achuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Muummeen ministeeraa gara magaalaa Naqamtee kan imalan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa Taaggasee Caafoo waliin ta'uunidha. FBC Afaan Oromoo akka gabaasetti muummeen ministeeraa Abiyyi fi Obbo Shimallis Abdiisaa dhimmoota misoomaa, dinagdee fi nageenyaa lixa Oromiyaa irratti hawaasa naannichaa wajjin mari'atanii jiru. Hirmaataan waltajjii tokko bilchinni isin waraana kaabaa irratti dhaabbattanii ilaaltanii araara buusuu raawwattan sun Oromiyaattis gad dhufee nagaaf tasgabbiin nuuf uumamee waraanni nurraa dhaabbatee qamaliin amma jalqabe kun bal'inaan akka itti fufuu dandeenyu jechuun osoo dubbatanuu gabaasa FB irratti mul'atu. Hirmaataan biraa ammoo sababa rakkoo nageenyaa warshaaleen sukkaaraa oomishaa amma barbaadamu oomishaa akka hin jirre dubbata. Muummeen ministeera gaaffilee hirmaatota marii magaalaa Naqamtee taasifame irraa isaaniif dhiyaateef deebii kennanii jiru. Keessumaa dhimma nageenyaa irratti erga hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiif fakkaatu dubbatan. Paarlaamaan Itoophiyaa WBO shororkeessaan ramadee maqaa shanii jedhuun waama. Tokkoffaa namoonni yaadni keessan yookiin yaadni jaraa nurraa addatee nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii kaayyoo isaanii uummata isaaniitti ibsachuu danda'u jedhan muummeen ministeera Abiyyi. Filannoo waggoota muraasa booda gaggeeffamu irratti hirmaachuu akka danda'an dubbatan. Muummeen ministeera Abiyyi haasaa Naqamtee taasisan kanaan har'a kaasanii nagaan galuu danda'u jedhan. Haa ta'u malee ammas akkuma kanaan duraa akkamiin akka galan jechuunis ofiidhuma isaaniin meeshaa hiikkatanii haa galanii moo araara kan jedhu ifa miti. Dubbii muummichi ministeeraa Naqamteetti dubbatan kanaa dura si'a hedduuf kottaa galaa jedhu irraa maaltu adda godha? Muummeen ministeeraa Abiyyi bitoota 28/2023 paarlaamaa irratti haasaa taasisaniin hidhattoota waliin mari'achuuf koreen hundaa'ee hojjetamaa jira jedhanii dubbatanii turan. Ji'a bitootessaa keessa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO kan mootummaan shanee jedhuun waamu qunnamuuf irra deddeebiin yaalii argachuu akka hin dandeenye ibsa paarlaamaaf kennan irratti kan dubbatan muummeen ministeera Abiyyi mootummaan waraanni du'aa fi buqqaatii lammiilee hedduuf sababa kan ta'e kun karaa nagaa fi mariin furuuf kutannoo qabaa jedhanii ture. Yaa sabaa diinaan gowwomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Nuti Oromoon waliin teenyee ilaafilaameen mari'achuuf hin rakkanna. Garuu immoo diina Oromoo wajjin mari'achuuf, diina Oromoo wajjin tarsiimoo baasuuf, diina Oromoo wajjin tooftaa garaagaraa fayyadamuuf hin rakkannu. Oromummaan akkasii eessaa ba'e? Koreen nageenyaa sadarkaa pirezidaantii itti aanaa paartii badhaadhinaatiin durfamu hojjetamuu fi hojiin hojjetamaa jiraachuus eeruun waan jiru mootummaan isaanii akka ifa godhu himanii jiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad yeroo ammaa yaaliin nagaa fi araara buusuu si'a 10 taasifamuu eeruun hidhattoota waliin wal qabsiisuun humni caaseffame tokko waan hin jiraanneef humnoota garaagaraa irraa yaadawwan garaagaraa waan dhiyaataniif adeemsi kun harkifachuu ibsan. Gaaffii araaraa uummanni waggaa 4 oliif gaafatu garuu ammallee lafarratti hin mul'atin jiru. Humnooti nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame godinaalee Oromiyaa hedduu miidheera. Uummanni Oromiyaa keessumaa godinaalee lixaaf kibba naannichaa keessa jiraatan rakkoo hamaa keessa akka jiran yeroo garaagaraatti dubbatanii jiru.
mootummaan akkuma TPLF waliin araara buuse Oromiyaattis waraana bilisummaa Oromoo waliin akka araaramu miseensota paarlaamaa dabalatee uummanni yeroo garaagaraatti waamicha dhiyeessa. Hirmaattonni kaleessa eebila 19/2023 Naqamteetti muummee ministeera Abiy waliin mari'atanis waraanni dhaabbatee uummanni nagaa akka argatu dubbataa turan. Haa ta'u garuu dubbiin muummee ministeera Abiy har'a jalqabanii galuu danda'u jedhu ifa miti. Ji'a tokko dura mariin nagaa akka gaggeeffamuuf koriin dhaabbachuu dubbatanii amma immoo akkamitti galuu danda'u jedhan. Mootummaan si'a 10 ol waraana bilisummaa Oromoo qonnamuuf yaalii godhee hin milkaa'in akka hafee fi marii gaggeessuuf koreen hundaa'u muummeen ministeera Abiy bitootessa 28 paarlaamaa irratti dubbatanii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan dubbii yeroo isaa eeggate miti jechuun dubbiin muummee ministeera Abiy paarlaamaa irratti kaasan haasaa jalqabamee danquu akka malu kaasan. Haa ta'u malee dhiyeenya kana ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Kumsaa Dirbaa yookaan Jaalmarroo bakka qaamni sadaffaan argametti argamaniis mootummaan akka irraa fi dubbachuu miidiyaan arraataa ONM gabaasee ture. Kumsaa Dirbaa eebila 4/2023 bakka sirna eebba hidhattootaa jedhame irratti argamuun haasaa taasiseen bakka qaamni sadaffaan jirutti argamne garuu mootummaan irraa fi jechuun dubbatee ture. Dhiyeenya kana immoo ajajaan waliigalaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa humnoonni addaa diigamuu yeroo ibsanitti kana booda yaaddoon nageenya faannoof shaneedha jechuun dubbatanii turan. Waraanni kaabaa biyyattii nagaan xumuramuu hordofee Oromiyaattis nagaatu bu'a kan jedhu hawwiin namoota hedduu ture. Miseensonni paarlaamaa Oromiyaa bakka bu'an waraanni mootummaa fi hidhattoota WBO gidduutti gaggeeffamu akkuma kan Tigraay araaraan akka xumuramuuf xalayaa paarlaamaa biyyattii fi gamtaa Afrikaatti galchanii turan. Ameerikaanis rakkoo Oromiyaa mariin akka xumuramuuf waamicha dhiyeessite. Haa ta'u garuu hanga ammaa bu'aan qabatamaan mul'atee hin jiru. Mootummaan irra deddeebiin kottaa galaa jechaa ture. Haasaa muummeen ministeera Abiy Naqamtee taasisanis kanarraa adda hin fakkaatu. Muummichi ministeeraa yeroo dheeraa booda gara lixa Oromiyaa kaleessa deeman. Ji'oota muraasa dura ammoo obbo Shimallis Abdiisaa godinoota lixa Oromiyaatti daawwannaa taasisuun uummata waliin marii taasisanii jiru. Daawwannaan muummee ministeera Abiy amma lixa Oromiyaatti taasisan dararaaf rakkoo nageenya lammiilee waggootaaf keessa turan kan furuu ni danda'a. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Biyya ofii, saba ofii, ummata beekan, aadaa beekan, fuula beekan arguun onnee namatti tora. Dhufaatiin keenya isin yaaduu irraa onneef humna jaala keessan keessaa argannuuf isin agarree deebinee mul'ata qabanne kana biyya kana tokkummaa ishee eeguu nagaa ishee badhaadhina ishee beekamtii ishee deebisuuf tattaaffii godhamuuf Naqamteef Wallaggaa daawwachuun hafuura keessan kana jaalala keessan kana argachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef dhimma ofiitiif dhufnee akka aadaa keessanii
nu kabajjanii nu simattanii jaalalaaf miira obbolummaa nutti agarsiisuu keessaniif kabaja guddaa ummata Wallaggaa guutuuf qabnu ganama kana isinii ibsuu barbaada. Namni gammachuu keessa jiru miiraan guutama waan ta'eef baay'ee dubbadhee dubbii balleessuun barbaadu. Yaa ta'u malee